warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya arrallee xiinxala qabannee dhufneeti jira. Xiinxala keenya kan arraa keessatti filimoota torbee as deeman keessatti taatonni filima keessaa gadhiisanii bahuudhaaf deeman eenyufaadha? Mi'aa xiinxallu. Eeyyee akkuma taateewwan itti fufan aktaroonni tokko tokko akka seenaatiin filima wal duraa duubaa kana dhiisanii ni bahu. Isaan keessaa maqaan jalqabaa ilma Orhambe jaallatamaa Qaasim ta'uu danda'a. Daawwattoonni seenaa yoo ilaalle Orhambe walumaa galatti ilmaan afur qaba. Muraad Suleymaan Baashaa fi Ibrahim Bey fi Halil Bey qaba ture. Orhambe ilma Qaasim jedhamu hin qabu ture. Amma gaaffiin jiru ilmi Orhambe umrii dargaggummaatti kan sheeyidee ta'e ni jira. Deebiin isaa eeyyeeniidha. Ni jira. Ilmi Orhambe kan umrii dargaggummaatti du'e Suleymaan jedhama. Eeyyee Suleymaan Baashaan ilma isaa dandeettii guddaa qabuu fi beekamaa ta'an keessaa tokko ture. Injifannoo gurguddaa Usmaaniyaa jalqabaa Awurooppaa keessatti Baalkaan keessatti karaa isaatiin galmaan ga'eetti ture. Suleymaan Baashaan balaa nama hin gammachiifneen du'e. Farda isaa yaabbatee osoo jiru akka tasaa to'annaa jalaa hin oolleef ture. Sababa saniin achitti miidhamee akka malee yeroo sanatti ajajoota waraana Usmaaniyaa dandeettii guddaa qaban keessaa tokko waan ta'eef taatee gaddisiisaatu ture. Umrii isaa gara waggaa 30tti du'e. Kunis dargaggummaa isaa guutuu fi sadarkaa olaanaa irra ture jechuudha. Ilmaan Orhangaazii humna guddaa fi dandeettii guddaa qaban keessaa tokko jedhamee fudhatama ture. Osoo jiraatee Orhambe booda sultaana itti aanu ta'uun isaa hin oolu ture yeroo sanatti. Erga du'ee booda obboleessi isaa Muraad gara aangootti dhufe jechuudha. Suleymaan naannoo waggaa 30tti waan du'eef yeroo ammaa kanas Suleymaan gara waggaa 12 yookaan 13 jira. Gaafiin deemsaa Suleymaan yeroo ammaa kana illee hin ta'u. Haa ta'u malee amala Qaasim xumuramuu isaa hin oolu jechuudha akka xiinxala keenyatti. Sababni isaas ilma seenaa Orhambe osoo hin taane nama asoosama qulqulluu ta'uu isaa beekamaadha. Akkuma Haliimeetti itti dabalame jechuudha. Kanaaf guyyoota dhufan keessatti duuti Qaasim ni ta'a. Nama asoosamaa ta'us mul'ataawwan baay'ee miira nama kakaasu keessatti arguu dandeenya. Aktarri guddaan lammaffaa filima wal duraa duubaa kana gadhiisuuf jiru Jerkutai Beyidha. Barri Orhambe akkuma itti fufetti xiyyeeffannoon gara hiriyoota seenaa isatti ce'aa jira. Yeroo saahibonni bara Usmaan Qaazii irraa dhufan cinatti hafamanii barreeffamaniiru. Sababni isaa kaayyoon obbo Bosdaag inni guddaan isaanitti fayyadamuun filima Orhaan siireesii kana beeksisuuf ture. Kaayyoon sunis galma ga'eera. Kanaafidha erga Booraan Bey sheehidee ta'e booda amalli Jerkutai illee filima kana kan gad lakkisuuf sababni biraa Jerkutai deemuuf guyyoota dhufan keessatti ilmi isaa Qaazii Alp seensa gochuuf waan jiru fakkaata. Amalli isaa qoosaadhaan kan guutame ta'a. Amma dargaggeessa ta'ee waan agarsiifamuuf Jerkutai Bey amala ilma isaatiif bakka kennuudhaaf deemu ni qabe jenneeti yaanna akka xiinxala keenyatti jechuudha. Akkasumas amala Qaazii Alp bakka isaanii bu'a. Akkuma Jerkutai Bey kanaan dura Baamsi Bey bakka bu'e ammas wanti wal fakkaatan ni ta'a. Jerkutai Bey seefii isaa dachaate yookaan lama ta'e kana Qaazii Alpiif dabarsee ni kenna. Daawwattoota keenya yoo Jerkutai Bey nama jaallattan ta'e yaada armaan gadii irratti Jerkutai barreessaa. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan amma dubbanne kun hundinuu xiinxala keenya kan guyyaa har'aati. Xiinxala kana namoota baay'een karaa eksiitiin namni baay'een xiinxalaati jira. Kanaaf nuti illeen isiniif asiin finne. Kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo keenya yoo haga ammatti laayikiin godhin laayik godhuudhaan akkasuma chaanaala Oroorikar dhibba keessa sabskiraayib godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana bantanii ol irra kaa'achuu hin dagatina. Haga sagantaa biraa qabannee walitti jechaanutti nagayaan nuuf turaa isiniin jenna.